Dhagaan nagarraa tinaafuu ndigama yommam nerate hingowwomina Yesus nufa gingilcha fudhate dhagaan nagarraa tinaafuu ndigama yommam nerate hingowwomina Yesus nufa gingilcha fudhate Inufa Yesus inufa Maranatha Yesus inufa Yesus inufa Maranatha Yesus inufa Nagaa Waaqayyo abbaarraa isiniif haa ta'u qulqulloota saba Waaqayyoodhaa sagantaa kanarratti kan walitti qabamtan hundumti keessan akkam jirtu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u Waaqayyo sagantaa kanarratti tokkoon keenyatti dubbata nu barsiisa nu gorsa Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u nu dammaqsa ameen ameen Hallelujah egaa amma duree Yesuus deebi'ee dhufa jedhuun isinitti dubbadha jechuudha galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u ameen ameen Hallelujah Yesus deebi'ee dhufuun Kiristoos amantoota jalaa dhokataa miti yaada jedhuun isinitti dubbadha galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u ameen ameen warra amanan jalaa deebi'ee dhufuun Kiristoos dhokataa miti Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen Hallelujah dhufaatiin gooftaa dhoksaatti akka ta'e macaafni qulqulluun hin dubbata ati immoo yaa nama Waaqayyoo maaliidhaaf dhufaatiin gooftaa amantoota jalaa dhokataa miti jettanii gaafiin jireessa keessan keessa dhufuu danda'a gaafii isinitti dhufu hundumaaf kana keessatti deebii gahaa waan argattaniif jechuudha Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen egaa dhufaatiin gooftaa dhoksaatti akka ta'e namni hundumtuu iyyuu hin beeka yerootti yaadamnitti akka inni dhufu namni hundumtuu hin beeka garuu dhufaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos amantoota jalaa dhokataa miti Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen hallelujah egaa sagalee Waaqayyoo irraa walii wajjin ilaalla Waaqayyo karaa sagalee isaa waan nu barsiisu waan nutti dubbatu waan nu gorsu qaba ameen Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u hallelujah kallattimaan macaafa qulqulluu irraa walii wajjin in ilaalla jechuudha macaafa qulqulluu boqonnaa mano gara warra Tasalonqee boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irraa kaasnee walii wajjin in ilaalla ameen ameen የምንጠብቀው ጌታ በእርግጥ ይመጣል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን አሜን ኢየሱስ ይመጣል ጌታዬ ይመጣል ታሪክ ለወጣል ሲመጣ ኢየሱስ ይመጣል ጌታዬ ይመጣል ታሪክ ለወጣል ሲመጣ ኢየሱስ ይመጣል ጌታዬ ይመጣል ታሪክ ለወጣል ሲመጣ ዳብሎስ በእልልታ ሰፈሩን ሁሉ ከቦታል እግዚአብሔር ዝም ሲል የጣለኝ መስሎታል ቢዘገይም ጌታ በእርግጥ ይመጣል የጠላት ዛቻ ያኔ ይወረዳል ኢየሱስ ይመጣል ጌታዬ ይመጣል ታሪክ ለወጣል ሲመጣ ኢየሱስ ይመጣል አባቴ ይመጣል ታሪክ ለወጣል ሲመጣ ኢየሱስ ይመጣል ጌታዬ ይመጣል ታሪክ ለወጣል ሲመጣ ዳብሎስ በእልልታ ሰፈሩን ሁሉ ከቦታል እግዚአብሔር ዝም ሲል የጣለኝ መስሎታል ቢዘገይም ጌታ በእርግጥ ይመጣል የጠላት ዛቻ ያኔ ይወረዳል ኢየሱስ ይመጣል ጌታዬ ይመጣል ታሪክ ለወጣል ሲመጣ ኢየሱስ ይመጣል ጌታዬ ይመጣል ታሪክ ለወጣል ሲመጣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይመጣል የምንጠብቀው ጌታ በእውነት ይመጣል በእርግጥ ይመጣል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጎፍታን ኬኛ እንቱ ኤግኑ ኢየሱስ ኡጉማን እንፋ ሃሌሉያ ራታላ ባዳና ማዲያቦስ ማካቶሎ ባዳና ማዲያቦስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ አፍገለኒ ጉዳናቶ የምንጠብቀው ጌታ በእውነት በእርግጥ ይመጣል ኡጋዳን ጎፍታኑት ኤግኑ ሄዱፋ
Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Abbaa sagalee keessa keenyatti dhangalaasi. Humni sagalee keetii jidduu keenyatti haa dhangala'u. Sagaleen kun yaa Waaqayyo tokkoon keenya biraan darbe nutti haa dubbatu. Ni kana jibbu machaa fura dukkanaa wajjin isaa diigamu. Maqaa tokkicha ilma Yesuusiin. Ameen. Yaa obboloota koo waa'ee barichaa fi waa'ee yerichaa garuu isiniif caafuun barbaachisaa miti jedhee eegala. Namni Waaqayyoo Paawulos gara warra Tasalonqeetti yommuu barreessu boqonnaa 5 tokkoffaasaa Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yaa obboloota koo waa'ee gooftaa deebi'ee dhufuusaa isiniif caafuun barbaachisaa miti. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maaliidhaaf barbaachisaa miti? Lakkoofsa 2 irratti deebisaa laata. Akkasii guyyaan gooftaa hattuun halkan dhuftutti akka hattuun halkan dhuftutti akka dhufu isiniyyuu ba'eessa gootanii beektu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Guyyaan gooftaa hattuun akka dhufutti akka dhufu isiniyyuu ba'eessa gootanii beektu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa'ee dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos amantootaaf kanaaf barreessuun yookaan warra gooftaa Yesuus Kiristoos amanan kanaaf barreessuun barbaachisaa miti jedhe Phaawulos. Sinuyyuu dhufaatiin isaa akkasa jiru akka inni deebi'ee dhufu sirriitti beektu. Akkaataa inni dhufus hin beektu. Kallattiin itti dhufus hin beektu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akka hattuun halkan dhufuutti dhufa jedhee gara warra Tasalonqeetti ergaa isaa barreesse. Yeroo sanatti lakkoofsa 3 irratti Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yeroo itti gooftaan deebi'ee dhufu kanatti wantoota ta'antu jira. Lakkoofsa 3 irratti akkas jedha. Namoonni nagaadha gabiidhas utuma jedhanii badiisitti hin yaadamin akka ciniinsuun dubartii ulfaatti dhufuutti isaan irra hin ga'a jalaa ba'uunis hin jiru jedhee dubbata. Namoonni jedha namoonni kuni namoota akkamiiti? Namoonni kuni namoota akkamiiti? Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namoonni kutaa kana keessa jiranii namoota akkamiidha? Namoonni nagaadha gabiidha jedhan kuni namoota akkamiidha? Tokko amantootuma keessaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka inni dhufu kan dagatan osuma waan biraa ari'an waan biraa keessa soo fiigan haala biraa keessa soo deddeebi'an dingata guyyaan gooftaa kan itti dhufu. Kan dhufu osoo hin taane amanaa ta'ee gooftaan kan itti dhufu jira. Inni kun warra biyya lafaa kana Yesuus Kiristoosiin warra namanneedha. Dingata Yesuus kan itti dhufu. Inni kun osuma amanee jiru jireenya isaatti kan hin qulqulloofne kana jechuun kan adda hin baane makamee kan jiraatu. Warra biyya lafaa kana makamee kan jiraatu adda kan hin baane guyyaan gooftaa sun akka hattuun dhufuutti dhufee isarra hin bu'a. Akka ciniinsuun dubartii ulfaatti dhuftuutti dingata dhufee isa qabata. Eenyu warra amananii jireenya isaanii keessatti adda baanii hin jiraanne fi warra gonkumaan amanne irratti guyyaan gooftaa kuni akka hattuun isaa irra bu'a. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Warra namanne irratti guyyaan kun warra namannee fi warruma amananii ta'an asuma amananii immoo jireenya isaaniitti adda kan hin bahin kan hin qulqulloofne makamanii kan jiraatan irratti guyyaan gooftaa akka hattuutti isaan irratti dhufa. Namoonni kun nagaadha asuma isaan jedhan gabiidha asuma isaan jedhan badiinsi itti hin yaadamin akka ciniinsuun dubartii ulfaatti dhuftuutti isaan irra hin bu'aa. Laala Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Laala nagaadha jarroonni kun gabiidha jedhu jarroonni kun ara nagaatu jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u.
ta'uu danda'u akkasumas immoo warra namanne amanaa kana ta'anii amanaa akkamitti isiniin jedheera adda kan hin baane makamee kan jiraatu maqaadhumaaf warra Kiristoos duukaa bu'an maqaadhumaaf warra Kiristoos waaqeffatan akkasumaan charchii hudii kan deeman jireenya dhugaa kan hin jiraan Kiristoos dhugaadhaan isaan keessa kan hin buufanne Kiristoos dhugaadhaan isaan keessatti kan hin hojjenne Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Agartanii kutaa kana keessatti guyyaan gooftaa akka hattuutti dhufee kan isaan irra bu'u namoota lama sinitti meera. Tokko amanee adda kan hin baane. Lama osoon amanin warra jiranii. Guyyaan gooftaa akka hattuutti isaan irra kan bu'u. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Badiisitti yaadamin isaan irra kan ga'u. Namoonni kunniin warra amanan keessaa namoonni kunniin Maatiyos 7:21 ta'uu danda'u. Maatiyos 7:21 hanga 23 warra jiran ta'uu danda'u. Maatiyos 7:21 hanga Maatiyos 7:21 hanga 23 irratti warri jiran kuni warra akkamiiti yoonaan jettanii jarri kun warra akkamiiti yoonaan jettanii Maatiyos 7:23 irra warri jiran kuni warra akkamiiti yoonaan jettanii warra maqaadhumaaf Kiristoos duukaa bu'an raajii dubbatu dinqii hojjetu hafuura hamaa hin baasu hojiin aangoo harka isaa irratti hojjetama garuu jaalala Kiristoos of keessaa warra hin qabnedha. Jaalalli Kiristoos isaan keessa kan hin jirre raajii kan dubbatan ta'uu danda'u dinqii kan hojjetan ta'uu danda'u hafuurota hamoo kan baasan ta'uu danda'u guyyaan gooftaa garuu akka hattuutti akka qaniinsuu dubartiitti dhufee isaa irra buufata. Kana jalaa isimmoo ba'uu hin danda'an namoonni kun. Namoonni osuma raajii dubbatan, osuma hafuura hamaa baasan, osuma dinqii godhan jaalala gooftaa of keessaa hin qabne warra hin amanneen tokkuma san. Warra hin amanneen tokkuma san. Barumsi tokko jira. Erga namanee booda fayyeen jira waan ta'eef fayyina koo kan na jalaa fudhatu hin jiru namoonni jiran jiru. Fayyinni kee gaafii keessa galuu danda'a. Fayyinni kee deebi'ee dhabamuu danda'a. Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan waanjoo garbummaa jalaa baatee jirta. Dhaga'i sittan hima. Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan waanjoo garbummaa jalaa baatee jirta. Mucaa Waaqayyoo taatee jirta. Birmaduu baatee jirta. Sanyiin bal'irraa dhalatteerta. Haaraa taatee sagalee Waaqayyootiin dhalatteerta. Namummaa moofaaf irraa baastee namummaa haaraa uffatteerta Yesuusitti amanuudhaan. Amantiin kee kun immoo hojiidhaan kan hin mul'anne yoo ta'e amanuu kee hojiidhaan hin mul'atu yoo ta'e hojii gaariidhaan hin mul'atu yoo ta'e jaalalaan hin mul'atu yoo ta'e obsaan hin mul'atu yoo ta'e gaarummaan hin mul'atu yoo ta'e ija hojii hafuuraatiin kan hin kunuunfamne yoo ta'e ija hojii hafuuraatiin kan hin haguugamne yoo ta'e ija hojii hafuuraa kan of keessaa hin qabne yoo ta'e amantiin kee suni du'aadhaa jedhama ta'a. Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Isheen amanuu keetiin mucaa Waaqayyoo taateerta. Amanuu keetiin jireenya bara baraa argatteerta. Amanuu keetiin fayyiteerta. Amanuu keetiin birmaduu baateerta. Amantee booda jireenya kee kan hin eegganne yoo ta'e adda baatee kan hin jiraanne yoo ta'e deebitee waanjoo garbummaa jalatti qabamuu akka dandeessu Galaatiyaa 5:1 sagalee Waaqayyoo dubbata. Deebitee qabamuu dandeessa. Hin eeggattu yoo ta'e deebitee qabamta. Namoonni tokko barumsa dogongoraa ta'e baratanii ergan amanee ergan fayyinni koo gaafii keessa galuu hin danda'u. Fayyinni koo deebi'ee na jalaa fudhatamuu hin danda'u. Deebi'ee waanjoo garbummaatiin qabamuu hin danda'u jedhanii afaan isaanii duwwaadhaan kan odeessan jiru. Fayyinni keenya afaan duwwaadhaan kan odeeffamu osoo hin taane hojiidhaanis kan mul'atudha. Fayyuu keenya afaan duwwaadhaan kan odeeffamu osoo hin taane hojiidhaanis kan mul'atudha.
Yesuusidhaaf galanni guddaan. Amantiin hojii gaarii of keessaa hin qabne du'aadha jedhee sagalee Waaqayyoo dubbata. Kanaaf namoonni kun guyyaan gooftaa akka hattuutti isaan irratti dhufa jalaa ba'uunis hin jiru. Kana jechuun maalidha? Gooftaan yoo isaanii dhufe mootummaa Waaqayyootti galu. Yoo itti dhufe garuu gara Si'oolitti dhaqu jechuudha. Ilaala kan sittani mabuleessa kompleetti ko. Gooftaan yoo sii dhufe gara mootummaa Waaqayyootti si galcha. Sitti yoo dhufe garuu gara ibidda bara baraatti si erga. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Maatiyos 4:21 irratti namoonni jira suni lakkoofsa 23 irratti Yesuus Kiristoos argaa koo duraa badaa siyyaa warra hamaa hojjettan jedhee of duraa isaan ari'e. Sababni isaa jaalalli isaan keessa waan hin jirreef. Raadaa maalaa baadiyyaabos Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf amantiin keenya hojiidhaan hin mul'atu yoo ta'u du'aadha. Eshi egaa hagammaatti warra amananiitoo jireenya isaaniitti addan baanee warra makamanii jiraatanii fi warra amananii irratti gooftaan akkamitti akka dhufu laalle. Eshi lakkoofsa 4 obbolootan nana isin garuu dukkana keessa waan hin jirreef guyyaan sun akka hattuutti isinirra bu'uu hin danda'u. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Amma kana immoo warra eenyuudhaaf dubbate? Warra amananiif dubbate. Warra amananii adda ba'anii amantiin isaanis hojii gaariidhaan warra mul'ate. Amananii adda ba'anii amantiin isaanis hojii gaariidhaan warra mul'ateef dubbate kana immoo. Taalaa baadiyyaa boos. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Amananiiru amantiin isaanis hojii gaariidhaan warra mul'ate. Amananiiru jarri kun. Amanuu bicha miti amantiin isaanii deebi'ee akka jalaan fudhatamneef. Amantiin isaanii akka jalaan duuneef. Amantii isaanii akka jalaan duuneef hojii gaariidhaan amantii isaanii warra mul'isan. Jaalala of keessaa kan qaban, obsa of keessaa kan qaban, amanamummaa of keessaa kan qaban, garraamummaa of keessaa kan qaban, arjummaa of keessaa kan qaban, nagaa of keessaa warra qabani. Amantiin isaanii ija hojii hafuuraatiin kan guutame, amantiin isaanii ija hojii foonii kan of keessaa hin qabne, amantiin isaanii hojiidhaan kan mul'ate, amantiin isaanii hojii gaariidhaan kan faayame. Jarri kuni guyyaan gooftaa sun akka hattuutti isaan irra bu'uu hin danda'u jedhe. Sababni isaa ifa keessa jiru waan ta'eef hattuun halkan dhufa. Bifa hattuutti kan inni fakkeeffame halkan jechuun yerootti yaadamin yerootti quban qabaatinidha. Warri ifa keessa jiran kun yeroo hundumaayyuu dammaqoodha. Namni guyyaadhaan hin rafu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Guyyaadhaan rafuun rakkina guddaa qaba. Namni guyyaadhaan hin rafu. Yoo dhukkubsate malee, yoo miidhame malee, yoo waa ta'e malee guyyaadhaan ol kalee namni hin rafu. Halkan garuu hin rafu. Kanaaf amantoonni halkan keessa hin jiran, amantoonni dukkana keessa hin jiran, amantoonni guyyaa keessa jiru. Guyyaa keessa waan jiru osuma hojjetan hojiirra osoo jiran Yesuus Kiristoos dhufu. Kanaaf guyyaa sun akka hattuutti isaan irra hin bu'u. Dammaqanii osoo jiran, dammaqanii osoo eeggatan, gooftaan koo hin dhufa jedhanii osoo isaan eegan guyyaa sun isaaniif dhufa jechuudha. Laala macaafa kanarratti waan baay'ee agartu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Laala. Amma rakkinni baay'eetu jira. Bukan barumsa sobaa baay'eetu jira. Barumsa dhugaadhaan barumsa sobaa diigina malee zim jenneetuma teenyee barumsa sobaa bichaa balaaleffachuudhaan hin ta'u. Barumsi dhugaa yoo hin barsiifamin barumsi sobaa akkamitti diigama? Akkamitti diigama? Amma waldaa kiristaanaa tokko keessatti al tokko bakka tokko dinan nagaa. Gooftaan akka hattuutti sitti dhufaa jiru amantootaan. Warra dammaqanii, warra eeggachaa jiranii gooftaan akka hattuutti sitti dhufan jedhamu. Akka hattuutti itti dhufu dammaqanii eegu. Yeroo kanatti amantoon hojii isaanirra jiru. Inni kun qotuu danda'a. Inni kun daakuu danda'a. Bakka
hundi isaanii bakka hojii isaanii iddoo isaanii osoo jiran guyyaan gooftaa sun dhufee isaa irra bu'u. Akkaattuutti isaa hin argatu. Jalaa ishiin bahu. Badiinsa jalan ittiin galan. Gooftaa simachuudhaaf itti ol ka'u gaafsan. Yesuusidhaaf galanii guddatan. Egaa guyyaa gooftaa kana dhiyaateera namoonni tokko garuu sobaa tokko barsiifamaa ture. Joo Baay'inasiin barumsa isaanii keessatti bara 2011 akka faranjootaatti Yesuusin dhufa jedhanii amantoota isaanii fudhatanii gara gaaraatti ol ba'anii Yesuusin eegaa oolan. Garuu hin dhufne. Kanaaf barsiisaan isaanii maal jedhee hafuuraan dhufeera jedheen amantoota goyyoomsaa jira jechuudha. Hafuuraan dhufee jira jedhee amantoota goyyoomse namni kun. Yesuus gaafa deebi'ee dhufu qaamaan dhufa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yaa dhufaatii duraa fi dhufaatii booddee yaada jedhutu jira. Isa sana keessaa mangalu. Isa gisee biraa namoonni sagalee kana dhaggeeffatan karaa YouTube'itiin hordofuu hin dandeessu. Dhufaatii jalqabaa fi dhufaatii booddee yaada jedhu sana akkasitti karaa YouTube'itiin argachuu dandeessu. YouTube irratti waan barsiisuuf jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isa fannifame Kiristoosiin lallabna kan jedhu YouTube'ii koo irratti argachuu dandeessu. Yookaan gammachuu argeettanii yoo seentan argachuu dandeessu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Amma yeroo sana keessa galu waan hin qabneef amma sagantaa kanarratti yaadaan barsiisuu qabu qofan barsiisee bu'aa waan ta'eef. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Yeroo kanatti hafuuraan dhufeera jedhee amantoota sobe. Hafuuraanis hin dhufne qaamaanis hin dhufne Yesuus. Hin sobe jechuudha. Iddoo biraatti immoo bakka tokkotti immoo maalan dhagaa Yesuus Kiristoos waa'ee deebi'ee dhufu Yesuus Kiristoos wajjiniin wanti wal qabate kan biraa maalidha? Inni deebi'ee Yesuus deebi'ee waan dhufuuf jedhanitti amantoonni hin qotan, hin daldalan, hojii kam keessa hin galu, hojii mootummaa keessa hin galan, hin hojjetan, hin dhalan, hin dhalchan. Naaf Yesuus deebi'ee dhufa maal gootaa dhaltaa, maal gootaa dhalchita, maal gootaa buna dhaabda, maal gootaa muuzii dhaabda, maal gootaa abukaadoo dhaabda, maal gootaa paappaayee dhaabda. Yesuus deebi'ee dhufa kana eenyutu nyaataaf dhaabda, kana maal goota hinaaf hin diigama. Maal gootaa mana ijaarta, maal gootaa mana ijaarta, dhagaan irratti naaf hin diigamaneera Yesuus. Maal gootaa mana ijaarta, maal gootaa kana hojjetan jedhanii namoota sanafii godhaniiru. Namoonni bakka Yesuusin dhufa jedhanii hojii keessaa ba'anii taa'anii eegutti kaan. Hin dhufne Yesuus. Kun barumsa sobaadha. Osoo hojii irra jiru inni buna dhaabu osoma buna dhaabu, inni pappeessaa dhaabu osoma pappeessaa dhaabu, inni makiinaa isaa oofu osoma makiinaa oofu, inni xiyyaara oofu xiyyaara isaa oofu, inni qotu osoma qotu, inni daldalu osoma daldalu, inni baratu osoma baratu, inni tajaajilu osoma tajaajilu, inni hojjetu osoma hojjetu, inni hatu osoma hatu, inni saamu osoma saamu, inni ajjeesu osoma ajjeesu. Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa. Hundumtuu hojii isaa osoo hin dhiisin, jal'inni osoo ittuma fufu, qajeelummaan osoo ittuma fufu, hundumtuu osoo hin dhaabatin, hojiin sobaa hannaa, hojiin sagaagalaa, hojiin biyya lafaa kanaa keessatti hojjetamu, hojiin gaarummaanis osoma itti fufu, hundi isaa hojiin hundumtuu osoma hojjetamu Yesuus deebi'ee dhufa. Kanaaf barumsa akkanaa namoonni dhageessanii sanafii taatanii mana keessatti galtan dammaqaa. Yesuus Kiristoos osuma namni hojiirra jiru dhufa. Kunumaayyuu macaa qulqulluu keessatti inni kun hin daakadha, inni kun mana lafa qotiisaa jireedha, inni kun immoo ribarra jira jedha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf guyyaan deebi'ee dhufu gooftaa amma gaafa inni deebi'ee dhufutti wanti hundumtuu ittuma fufa. Hanni ittuma fufa. Gaarii gochuun ittuma fufa. Ajjeesuun ittuma fufa. Jiraachisuun ittuma fufa. Waa hundumtuuyyuu ittuma fufa. Wanti dhaabatu hin jiru. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf obboloota nanaa isin garuu dukkana keessa waan hin jirreef guyyaan suni akka hattuutti isinirra bu'uu hin danda'u. Isin hundumti keessan ilmaan ifaati, ilmaan guyyaatiiti. Nuyi warra halkanii yookiis warra dukkanaa miti. Guyyaan suni kan akka hattuutti dhufee nurra bu'u nuti warra halkaniis miti, warra dukkanaas miti. Guyyaan suni akka hattuutti nurra hin bu'u. Nuti ilmaan ifaati, warra ifa keessa jiraatudha. Agartanii amantiin isaa hojii hafuuraatiin guutame.
Kana jechuun jaalalaan amanamummaadhaan obsaan garraamummaadhaan kan guutame amanaan amantiin isaa hojii gaariidhaan guutame Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Guyyaa deebi'ee dhufuu gooftaa suni akka hattuutti sarara bu'uu hin danda'u. Guyyaan sun isaaf guyyaa addaadha. Guyyaan deebi'ee dhufuu amanaa jireenya isaa eeggateef, amanaa qulqullummaatti jiraateef, amanaa biyya lafaatti walitti makatee hin jiraanneef, amanaa gooftalaaf adda ba'ee jiraateef guyyaan deebi'ee dhufuu gooftaa guyyaa misiraachooti. Isaaf guyyaa gammachuuti. Isaaf guyyaa ce'umsaati. Isaaf guyyaa hiikamsaati. Isaaf guyyaatti birmaduu ba'eedha. Isaaf guyyaatti jireenya biyya lafaa kanatti hiikkatee dhaaltuu mootummaa Waaqayyoo ta'uuti. Guyyaa mootummaa hin dulloomne, biyya hin moofamne, biyya haaraa, abdii haaraa fi samii haaraa itti galuudhaaf guyyaa addaati isaaf galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Warra maal ta'eef? Warra amantii isaa eeggataniif. Warra amantii isaanii eeggataniif sun guyyaa sun isaaniif guyyaa addaati. Warra jireenya isaanii eeggataniif, warri amantiin isaanii mudaa hin qabne, warri amantiin isaanii xurii hin qabne, guyyaa sun isaaniif guyyaa addaati. Guyyaa holicha wajjiniin Yesuus Kiristoos wajjin maadditti taa'uuti. Guyyaatti firdii qulqullootaa eeggachuuti. Firdiin qulqullootaa jira. Kanas bal'inaan keessan seenu barumsa mataa isaa danda'eedha waan ta'eef karaa yuutuubii argachuu hin dandeessu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Haleluuyaa. Kanaaf guyyaa sun guyyaa addaadha nuuf. Guyyaa sun guyyaa eebbaadha nuti. Bakka raawwannee kotota biyya lafaa kanaatti guyyaa adda baanu. Raawwannee jireenya biyya lafaa kanaatti guyyaa adda baanu. Raawwannee yaada seexanaatti birmaduu guyyaatti baanee Kiristoos wajjin bara baraan jiraannudha waan ta'eef warra amanneef guyyaa sun nuuf guyyaa addaati. Egaa kottaa jira lakkoofsa jaarratti. Egaa kottaa hin dammaqna ofis hin qabna malee akka warra kaanii rafuu hin dhiifna. Warri lafaani halkan hin rafu. Warri machaanis halkan hin machaa'u. Nuyi garuu warra guyyaa erga taane of hin qabna. Madda sibiilaa isa kan amantii fi jaalalaa in uffanna. Abdii fayyinaas akka gonfoo sibiilatti mataatti hin kaa'annaadha. Kutaa kana keessatti agartanii yaadota jiru. Amanaan kuni maal keessa jira? Amanaan gooftaadhaa kuni gooftaan kan dhufuuf kuni maal keessa jira? Guyyaa keessa jira. Warra guyyaati. Egaa warra guyyaa gataane of qabnaa. Tokko of qabnee jiraannaa. Lama amantii fi jaalalaan jiraannaa. Sadii amantii fi jaalala hin uffannaa. Sadii abdiin fayyinaas akka gonfootti mataatti hin kaa'anna. Abdii keenya isa fayyina inni maali? Dhufaatii gooftaa sanas akka nama gonfoo mataatti kaawwateetti akkasitti hin eegganna yookaan immoo hin gonfanna. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Dammaqnee guyyaa gooftaa eeguu qabna. Guyyaan gooftaa dhuguma hin dhufa. Yesuus Kiristoos dhuguma hin dhufa. Guyyaa sun nuyi warra amanneef guyyaa addaati. Eshi lakkoofsa sagal Waaqayyo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina akka argannuufi malee dheekkamsaaf yaadeen hin qopheessineedha. Nuti warra dheekkamsaaf qophoofne miti. Warri Yesuus Kiristoositti warri amanne dheekkamsaaf warra qophoofne miti. Waaqayyo maaliif nu qopheesse? Guyyaa fayyinaatiif. Karaa Yesuus Kiristoos nu fayyisuudhaaf. Karaa isaa nu fayyisuudhaaf. Du'a nu oolchuudhaaf. Malee dheekkamsaaf nu qopheessine. Nuyi warri jireenyatti jirru warri obbaafannes jireenya isaa akka qabaannuuf Kiristoos nuuf du'eera. Kanaaf akkuma amma gochaa jirtanitti kanatti wal jajjabeessaa wal cimsaa. Akkanatti wal jajjabeessaati wal cimsaa jedhee sagalee Waaqayyoo dubbata. Kanaaf guyyaan gooftaa Yesuus deebi'ee dhufa dhiyaateera. Guyyaan gooftaa dhiyaateera.
Yesuusidhaaf galanni guddaa. Fagoo miti guyyaan gooftaa. Dhiyaateera jedhanii abboonni keenya barsiisanii darbaniiru. Guyyaan gooftaa dhiyaateera jedhanii lallabanii deemaniiru. Har'a nuti guyyaan gooftaa dhiyaateera. Amma asirratti namoonni baay'een gaafii qaba. Guyyaan gooftaa martuu dhiyaateera. Paawulos guyyaan gooftaa dhiyaateera jedhee darbeera. Iyyasuus guyyaan gooftaa dhiyaateera jedhee darbeera. Guyyummaan gooftaa kun dhiyaateera. Guyyaan isaa hin ga'u jedhee namni gaafii qaba. Dhiyaateera illee sittan hima. Guyyaan gooftaa dhiyaateera kan jedhamu tokko gooftaa yoo dhufu baate yoo gara isaa hin deemta. Kunis himaa galu guyyaan asitti deemtu garuu hin beekamu. Dhalattee waggaa tokkotti, dhalattee guyyaa tokkotti. Yesuusidhaaf galanni guddaadha. Dhalattee waggaa 20, dhalattee waggaa 80 ta'e guyyaa itti deemtu hin beektu. Dhalattee guyyaa itti deemtu hin beektu. Dhalachuu kee beekta. Dhalatteerta. Dhalattee lafarra ga'u lafarratti jiraachuu kee hin beekta. Guyyaatti gara gooftaa deemtu garuu beekta. Naa deebisi beekta. Hin beektu. Kanaaf guyyaan gooftaa sitti dhiyaateera kaa. Of qabii jiraata. Sitti dhiyaateera guyyaan gooftaa. Guyyaan gooftaa sitti dhiyaateera. Guyyaan gooftaa sitti dhiyaateera. Paawulos guyyaan gooftaa dhiyaateera. Yesuus guyyaan gooftaa dhiyaateera. Nama akka kumoofaa keessattis immoo iyyuu akka Kiristoos deebi'ee dhufu dubbatameera. Ima dubbatama kuni guyyaan kun yoomidha jedhee namni baay'een gaafii qaba. Bifa lama qaba dhufaatiin gooftaa. Tokko situ gara isaa dhaqa. Guyyaatti dhaqxu hin beektu. Amma daqiiqaa kana tositti lallabaa jiru osuma lallaba kana xumuriin deemuu dandeessa. Lallabuu kana osoo dhaggeeffattu osoo hin xumurin amma nama lallabaa jiru kan namoota 60,000tu addunyaa kanarraa deema. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf guyyaan gooftaa sitti dhiyaateera. Sitti dhiyaateera. Guyyaan gooftaa dhiyaateera immoo yeroo namoonni kan isaan yaadanii deebi'ee dhufuu isaa bichaadha. Ati gara isaa deemta. Guyyaan gooftaa sitti dhiyaateera. Situ gara isaa deema. Yesuus immoo deebi'ee hin dhufaan gixanyaadha kun. Mamii tokko hin qabu, shakkii tokko hin qabu. Guyyaan sun yoom akka ta'e hin beekamu. Akka ariifatuuf kadhadhaa jedheera Yesuus. Akka guyyaa sun ariifatuuf kadhadhaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ani irra caalaa kana ni kadhadhu isinitti himu. Guyyaan gara gooftaa deemu akka na ariifatu ani ofii kooti. Gara isaa deemuudhaaf akka na ariifatu nan kadhadha. Osoon hin badin, osoon hin saqamaan laqemin, osoon waan biyya lafaa kana keessa galee dhoqqee biyya lafaa kana osoo hin laaqin gara gooftaa deemuudhaaf nan ariifadha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Bakka nan boqadha gaafa achi deemu. Jireenya kanatti nan hiikkadha. Biyya lafaa dhoqqee sanatti birmaduun ba'a. Dhoqqee biyya lafaa kanatti bilisaan ba'a jechuudha. Kanaaf guyyaan gooftaa bifa lama qaba. Tokko situ gara isaa deema. Guyyaatti deemtu hin beektu. Yoo beekte naa deebisi. Lama isatu gara kee dhufa. Inni gaafa dhufe hundumti keenyaa hin deemna. Inni yoo aga dhufutti garuu guyyaan nuti gara isaatti deemnu hin beekamu waan ta'eef yeroo hundumaa warra dammaqan, warra of qaban, warra amantii isaanii eegan, amantiin isaanii ija furatiin guute ta'uutu nurraa jira. Kanan ta'u taanaan akkanatti hin jiraannu taanaan guyyaan sun akka hattuun dhufuutti dhufee nurra bu'a. Amantii keenya hin eeggannu yoo ta'e amantiin keenya du'aa ta'a. Du'aan immoo mootummaa Waaqayyootti hin galu. Mootummaa Waaqayyoo mootummaa warra jiraataniiti jedhameera. Mootummaa warra du'aniiti miti. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf hafuuratti kan du'e kamu mootummaa Waaqayyootti hin galu. Hafuuratti dammaqoo taane Kiristoos Yesuusin eeguu qabna. Waaw! Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baay'een dinqisiifadhe lallabaan lallabe kana keessatti baay'ee dinqisiifadheera. Yaadonni gooftaan na keessa yaasaa jiru dubbiiwwan gooftaan dhalootatti na keessa dabarsaa jiru baay'ee natti ajeennan ajaa'ibsiifachiiseera. Ani ofii kootii dinqifadheen jira. Bakka ani lafii kootii bichaa lallaba osoo hin taane anis lallabamaan jira beet. Anattis dubbataa jira Waaqayyo. Hunduma keenyatti dubbata sagalee Waaqayyoodha. Barsiisaa fi lallaba dinqisiisaa kanatti guddaa akka eebbifamtan abdii amantiin qaba. Guyyaan gooftaa dhiyaateera. Sitti dhiyaateera obboleessa koo. Sitti dhiyaateera obboleettii koo. Dafii yaada garaa kee geeddaradhu.
gooftaa wajjin jiraadhu hojii biyya lafaa kanatti faqadhu Yesuusiidhaaf galanni guddaanaatu adda ba'i gooftaadhaaf jiraadhu amantiin kee akka hin duune eeggadhu Waaqayyo sinaa eebbisu guddaa sin jaaladha guddaa sin kabaja akka sin jaaladhuu fi isin kabaju gaarii gootanii beektu egaa barumsoota baradhumaa fi wantoota kana fakkaatan argachuudhaaf YouTube irratti galtanii dhaggeeffachuu hin dandeessu sagantaa kanarratti guyyaa qabnu kana keessatti guyyaata muraasa qabnu sagantaa kana keessatti barumsoota kanneen barsiisee xumuruu waan hin dandeenye achirratti garuu yeroo baay'ee argachuu waan dandeessaniif barumsa baay'ee mi'aa ta'e barumsa baay'ee mootummaa Waaqayyoo dubbatu barumsa jireenya keenya guddisu barumsa hafuura keenya guddisu achirraa argachuu waan dandeessaniif YouTube'n koo isa fannifame Kiristoosin lallabna jedha akkasumas immoo yoo isaanillee kan isinii dhufuu diddu ta'e gammachuu urgeessanii jettanii yoo itti barreessitan argachuu dandeessu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessaniif jireenyi keessan maqaa Yesuus Kiristoositiin kan eebbifame haa ta'u. Eebbifamaa Waaqayyo ulaa bantii Waaqaa banee isin haa eebbisu. Kan keessan kan ta'e hundi maqaa Yesuus Kiristoositiin kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Guddaa isin jaaladha. Guddaa sin kabaja akka sin jaaladhu sin kabaju isinuu gaarii gootanii beektu eebbifamaa guyyaan gooftaa dhiyaateera sitti dhiyaateera natti dhiyaateera dammaqnee of qabnee haa jiraannu egaa sagalee koo lallaba nama lallabe goolabuudhaaf maalan jedhee Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u tokkoffaarratti kan laalle warra amananiitoo amantiin isaanii jalaa du'e kana jechuun amantiin isaanii makamaa kan ta'e warra biyya lafaa kana wajjin makamaa kan ta'e guyyaan gooftaa akkaattuutti isaanitti dhufa inni lammaffaa warra amannetti akkaattuutti dhufa sadaffaarratti kan walii wajjin laalle warra amanirratti guyyaan gooftaa akkaattuutti hin dhufu isaan ifa keessa waan jiraataniif warri amanan ifa keessa waan jiraataniif amantii isaanitti dammaqanii waan jiraataniif biyya lafaatti adda baanii waan jiraataniif guyyaan sun akkaattuutti isaan irra ga'uu hin danda'u yaada jedhu kana sadan bilcheessinee kan laalle gooftaa sin eebbisu guddaa sin jaaladha eebbifamaa jaalala isinii qabu adda waan ta'eefiin irra deddeebi'a Waaqayyo sin eebbifamaa lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 912 949 40 yoottan argachuu dandeessu shalom ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu eebbifamaa